Lakki ati maaliif dawwalte jaarsii yoo si ari'e ammaal siif haa godhume. Maalan dabalattuu sheekun na furfuuti. Maal jette? Deem kuttees jala. Sheekonni afur fuutiin hin dabalattuyi. Dura maaliif hin dabarfate? Maal dabarfachuu? Haa jennuuti. Haya. Nafuudhi haamee ammati. Sirraa na qabee siin jenna baleessi. Hay maal kiyyarraa si qabeen? Bakkuma muluu walitti hattan kotee luka. Hee? Hattan qeensa keerrallee na qabe siin jenna gaafaanii fi suuraatti argu akkamatti firraa gaggabaani. Oggaa suuraati yagartu gaggabda. Duuba suuraa kee argee gaggabee ati ilma namaa ji'a sagalittiin dhalatte akkamittiin si dhabaa siifan sii dhufe kuno. Dhagayyaa obboleetiti yaani ani nama jaartii qabu ani nama ilmaan qabu. Ni beekaa bar arkee ilmaaniif jaartii teellee ni beekaa sirriitti beekaa barachumaan na dabaladhu siin jedhe anillee ilmoo shanaffaati. Ani duba jaartii tiyyaniin jaaladha isirra fuudhuun fadhu kamiin godhare. Aboo jaalatuun rakkoon qabu ati miskiinas jaalate akkamitti firraa jibbitaree maali nam tokko yoona isin jaalate fuudhaan jenne. Eenyu jee nam tokko isin jaalate fuudha. Atu jedhe fa'a. Ahaa nam tokko yoo isin jaalate fuudha anaa jee. Eeysattiin jee obboleetiti. Meeti yuutuubii wante jala fiigeetu maal firraa dhageeffadhe walleen bakka sanni dogongorellee na fakkaate. Asama na feeta suuraa kiyyallee siifaan ol darba. Lakki obboleetiti yaani dhalaa biraan fadhu jaartii tiyya takkitti malee ani dhiira dhalaa lakkooytuu miti. Abboo adaraake. Ani dhiira dhalaa lakkooytuu mitiin jee. Osoon inshaallah naan jettee muraanna gootee bilbila kan kee cufattee na bulloitte maal qaba goggogaan hintee kan na rifati. Kijiba namatti ni mure kijibaan hin dhalanne ani ilmoo kijibaan dhalattee miti. An dhala kijibuuf hin uumamne. Ani dhalatti kijibuuf hin uumamneen jee. Amma na diddeeree hamzaa rabbi sodaadhu nabi. Akattiin firraa gaggaba suuraa kee kan argee biyya muraanni boo'ee. Astaghfirullah العظيم. obboleetiti yaa rabbi si araaramuutiti kitaatu. Wallahi hin duune ani numaan jira jaalallee keetu na ajjeesu jira. Na dhaggeeffadhu na dhaggeeffi. Rabbi sodaadhu maalibaa rabbi warri ardirra deemte rahmata olii godhaan jenne isinii fi rahmata maa rahmata naa godhuu didda. Na dhaggeeffi siin jee obboleetiti. Rabbi rahmata siyaa godhu dhiira dhalaa lakkooytu barbaade anaa miti. Way awa hayya dhiirri lafa guutee siin jenna barka makiinaa Ameerikaatti tolfame fakkaatu fa. Ani si fedheen siin jedhee bar. Hay. Laal makiinaa Ameerikaatti tolfamte fakkaatus haa ta'u. Hasamirraa gabbu'ees haa ta'u. Ani irran kaayanne ani jaarsa namaati abbaa namaati. Nama dhalaa lakkaa'u miti obboleetiti. Yaa habiibii nu fuudhi. Laa ilaaha illallah. An habiibtiin qaba obboleetiti yaa maal taate habiibii naan hin jeeyin. Nama bala ishi. Yaa aboo lubbuu dhagaye. Firraatti kennee jaartii teessan na haasofsiisaa khalaas. Xiqqoo manaa kennita yaa wala dambaa jalleen fedhuutiin mu fuudheen si marguu fedha malee waan kellee irraan fedhuuti. Ati dhalaa isaati naa himi dura. Ani shawaa dhagaa. Dhalaan shawaa duba kanatti dilana baalagee miti ati maaltu baalagee si godhe. Jaalaluma keetu akkatti adabdhabtuu na godhee akkatti cinoo nama warraa isaa akkamiin taa duuba. Obboleetiti rabbiin kijiba akka jibbu ni jaalanne beektaame. Si jaalachuun kijiba yoo taate lakki laa san hin baanu ani dhalaa shawaati kami jetta rabbii kee sodaadhu osoo shawaan ta'in anamman beeku sagaleedhaan nama loqadaan. Ati hararkee jechuuf deemtaa beemme.
aboo an harargee siin jechaan jiru siin gaafachaa jira malee dhalaan harargeedhaa Ani naamusa qabdi kabajaa qabdi akkatti namaan dubbatan kabajaa beeyti kana kamtu jira duuba. ati dhalaa eeysaatiin jee dhalaa arsiiti moo dhalaa eeysaati Dhalaan arsii kattifirraa dawwalee haasaayannu sin jedhe dhalaa arsii gabbara isiitiif iyyuu tartiiba isiitiin heerumtiiti dhiiside gabbara warra arsii san hin seenini nuti hin beeynu arsii maarree kan kee ani shawaayin siin jedhe yoo na fedhi yookiin maaliif dhayxeetiin hin gande namaa na yaamsifta kaa duuba maasa. lakkisiin gaafadhe alloqadaan addan beeku dhalaan shawaadhaa kabajaa fi naamusaa fi hayaa qabdi dhalaan arsiidhaa kabajaa fi naamusaa fi hayaa qabdi yoonii fi dhalaa shawaa taate dhalaa shawaa maqaan balleeysin obboleeytiti rabbi sodaadhu Ani bar miidiyaa gubbattiin miti kaniin si gaafachuu jiru an kasi gaafate dhuunfaa telefoona keetitti attiin dha'ee sitti himuttiin jiraami wanni naamusaa fi maarriyyee isaanii si waamsisitti akka hin jiru si fedha yoo jette si fedha jedhe alakkii si fedhu yoo jedhe hayaa kalla maafi mushkila. Ati garuu amma hammasi kaasee fayyaa harkattu chin jira kun xiqquma takkaan qeensa lukaatti naaftee tunna keessaa baanaan an fayye. maal fayyita maal Sagalee makaan kee kana dhaguun alhamdulillahi rabbil aalamiin. astaghfirullahi alazim obboleeytiti sagaleen tiyya yuutub gubbaa guutuchirraan dhagayfattuun adda wal taare Duuba san kofirraa kophaa soofii kan sitti taasise wali wal tokko horee obboleessa keessa lamaadha. Akkaanan si jaaladhu silaa beekte kophee malee jaannata galta. jannanni kun ka'eenyuu banta jannata rabbii moo jannata ayyooteeti Jaannanni ayyootiyyaa kan moo ayyootiyya jaannata qabdi rabbumatu qabaa jaannata. duba jannata seentaa waggaa jettu jannata rabbii ani jaartii tiyye dhiisee si fuudhee kami jannata kami jaartii tiyyaaf kaniin hin tolin kaniin si fuudhee seenu kun Obboleessa kiyya erga gaaffirraa fuute tiisiittuma kennu jirta miskiinati gaafta akkasi kadhateen dhoowwachuu jirta reet. wanni tun bar wanni ati haasawaa jirtu tun bar shari'aa miti beeyta ati shari'aa seete ka rabbii wajji wal qabsiiftee jannata naa himtu La hawlilla daawwatil magluub. Amma ati jaalala naafan kennita moo hin kennitu baachir gabaaba. jaalalti buskutaa duba obboleeytii tiyya kaniin sii kan buskuta moo bishaani moo biyyeedha Ati biyyee sanuu ta'uu dedduuyyu. Samaal dawattaati. Akkatti nama firraatti dawwalanii si ishita obbolummaatu si jaaladha jee haata biraa silaa diddeeti. obboleeyyan hedduun qabareeyan Rabbiin obboleeyyan nama haguma firii lamaa qofa jaaladhu siin jee. lakki obboleeyyan kiyya akkanuma ka'anii nama dawwalanii oromoon tun akkanuma kaatee nama dawwaltee naman beeyne siin jaaladhe du'ee na fuudhi rabbii jecha jannata seentaa niin gaggabaayoon sagaleetee dhageessi akkanan jaarree way qaanyi bar Ishee eegana didde zinnaa shabiyoot fuutaare. zinnaa shabiyoot jaarsasii wajji kabajaan jirtii bar Ishee ani zinnaa tabiyoot namatti dawwaltee akkanan godhattuu bar obboleeytitii Mee dhaga jaartii mootummaatu siif kennine fuutaan siin jee kaana ka ummaatiyyaa fi na didde. lakki zinnaa tabiyoot nama dawwaltee akkanan godhattuun jee kabajaan ilmaan jaarsasii irraa horuu jirti Maa wajji ati tuyyuu iddoo seenee walii horsiisee jara. yaa obboleeytitii yaan hoggaan girrisaa jiru ummata akka keeysanii kanaan baana laal ummata kabajaa ofii dhabee nama mana isaa keessa kabajaan jiru kanumatti jaartii maarree fuutaa zinnaa tabiyoot maarree jaartii nabii ahmad way Kalaas deem taayya na fakkaachuu jirtaa jiru. An kan si gaafadha dhimma jaalalaa amma yuutuub teerra ol darbuuf na waraabu jirtaa deemsi harkee jiraan na mujii ammaan dhufee achi jala biyya si hara'u jaalala na dhorkatteemi yoon ani fi koommanti badduut akkasi barreesse akkana taatettu baddu haa hojii kee nyaata ammaan dawwalee si mashee asa doofaati ati akkamittiin jaalala namaa kennuu diddaati. eenyu shee asadoon Ammaan himaa siin jedhe sheekh hundi isaatittuyyuu haga shee alii suufiyaangoo marattu si maxxala. maal jettee himatta Hamzaa irraa jaalalli na qabeenya dideen jedhaan. duba maal na godhan hoggaasan isaan Si kadhatan ka hayaatullaaffisiin si qaraanii.
Ayaatullaafis quraana keessa jira moo eessa jira? Ati bakka jiraatillee jiraatu sheekonni kanatti beekti moo akka hojii jiraati isa maal dhawattaati. Ahaa hojiin jaraa nama dirqii walitti fiduudha. Kanuma keessaa isaa ifattee simatti tolee beemmeeti. Akkam natti tolu maaltu natti tola? Anumaa si'utu bishak jettee amma garaa moo isa bishak si jedhe na hojjaasuu keeti. Obboleettii tiyya garaaf bishik maal haasoyitaa miti. Bowlii tiyyatanii bowliin tiyyaa un sossooqu haasawaa keetiifi. Maal taate? Jaalalleetu na keessa jira qoy naqqisa. Haya buutee? Kafachu xiqqoo manaaf tacaafii jette. Amma kalas irraa deebisa kalas. Astaghfirullah alazim. Mee na dhagee obboleettii tiyya mee na dhageeffadhu oggota kana dhageeffadhu. Amiin jee mee rabbiin diliite siif haa araaramu. Amiin amiin amiin. Abo obboleettii tiyya rabbi gartee jireenya gaarii si haa jiraachisu. Amiin amiin amiin. Wallaahi akki kun rabbiilleen hin jaalatu sii galee atilleen ofirraa hin jaalattu. Mee harmeen ta'e yoo kana si dhageesse kamsiin jetti mee intalti tiyya kana dawwalte kana namaan jetti. Godhe gaafa sa warri kenna wal fuudheetuma wal fuudhe. Viidiyoon naada waliin alaalimee takka. Amma akkiniin siin jee alaa kulli haal haga ammaan tanaa sagalee ta'e waraabuudhaan ture inshaallahu ta'aalaa waan kana ummata oromootiif dhalaa oromoo takkanaa jira dhalaa oromoo gartee ta hayaan qabne ta gartee biyya namaa teessee kabajaa ofiitii fi kabajaa dhalaa oromoollee nyaattuu jira je'eetitiin waan kana inshaallahu ta'aalaa ammaan ol darba feesbuukaa fi bakka hundattuu footoommaa asirra jirtu tanaa wajjin inshaallahu ta'aalaa akka gorsa namaa taatuuf dhalaaleen akkanaa jiraachuu nu beeksisuu keetiifis hedduu galatoomi tole. Na dhageeffadhu akkaanan si dhageeffadhetti. Ayyee. Jechuun aan sapiraayizii masi godhu si kolchisiisuufiin si dabalee beetaan haraaraa ta'ellee hin qabullee yoo ol darbite si ol hin darbin illee nan dhimmu beetaa jechuun kuni siifuu safuudha dhugaa dubbachi ol darbuun qubna garii miti nuti haa rabbii kan uume namni rabbi sodaata malee ilma namaan sodaatu yoo dassi jedhu ol darbi yoo dassi hin jedhi dhiisi. Rabbi kadhanna malee naman kadhannuti walumaa galatti nama buuharsuu keetiif galatoomiin sin jedha garuu waa ol daddarbuun heddummeessin ka'a. Lakki ani bohartii dhabeeti ani jaartii na boharsituun qabaa bara obboleettii tiyya footoo ammaatis asirraa qabdutun teetaatus tanama ati gartee saayiba godhattee taatus bilbilaa wajji akkanumattiin ol darba inshaallahu ta'ala. Nu bira sa'aatii meeqa amma beekta? Sa'aata isan beekuun anaaf faayidaa takka hin qabdu bara. Atu anaaf faayidaa takka hin qabdu ulee michira gati kaa wallaahi gatiin siin jedhanillee si gata. Maal nagattaan? Atillee na dhaadatta si dhaadadha. Kibirii yoo taate kibiriin adda deemu. Lakki kibiriin hin jirtu yoo taate anillee footoma kee kanaan ol si darbee ishee hamzaan akkattiin natti koolee jedhaan kan uummataan shinoo yaani. Miskiin wallah miskiina rabbiiti dubo. Galatoomi maraafu wallah umrii dheeradhuu siin jenna. Lakkeen galataa fi du'aa sirraan barbaadu an dhalaa baalageen galataa fi du'aa isinaaf hin gootu.